backgroundii sagalee keenyaa yookaan haasaa keenyaa dugda duubaan nashiidaa galchuu fi wantoota barbaanne yookaan muuziqaa barbaanne akkasumas quraana barbaanne galchinee haasaa keenya faana akka deemu gochuudhaaf kaa'im maastarii keessatti isin garsiisa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuune jira jirtu obboleeyyan kiyya baga naga jiraattan bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii kadhuma hin qabne isinirratti haa jiraatu isiniin jecha. Barnoonni keenya kanarraa akkaataa haasaa keenya duubatti yookaan backgroundii haasaa keenya duuba nashiidaa fi akkasumas muuziqaa galchuu dandeenyu isin garsiisa. Nafaana tura. Kun amma margadhaa. Kun haasaa kooti. Patarni guutee haala kanaan naaf banamee jira. Eessarra dhufa? Akkuma dhageettan haasaa kooti. Amma sagalee fida. Haala kanaan bira leeyariin jira, miidiyaan jira, riikoordiin jira, adiyoon jira. Amma nashiidaa fiduudhaaf yookaan manzumaa fiduu fi akkasumas muuziqaa fiduudhaaf eessa tuqaa adiyoo bakka jettu tana gad tuqaa. Haala kanaan okee godha. Kun kan kaa'im maastarii aappii kaa'im maastarii keessa jiru isa kana meen galchinaa isin agarsiisa. Daawunloodii godhattanii isin duras isin agarsiisee ture. Haala kanaan amma as jala nu dhufee jira leeyarii jalatti. Leeyarii jala seenee jira haala kanaan. Amma mee okee irra godha. Haala kanaan naaf banamee jira. Amma sagaleen kun guddaadha. Xiqqeessuudhaaf wanti ani fayyadamu as gad tuqa. Haala kanaan gad xiqqeessa. Mee amma irra dhoofna. Email or phone number jedha. Forget email jedha. Isin haala banuu deemna waan ta'eef create account bakka kana gadhiifna. Faaru kana jiru kanarra haasaa kiyya faana akkasitti deemu jira. Ammas dabaluu barbaanne volmi bakka jettu tana isimarra deebine haala kanaan ol dabaluu dandeenya. Sagalee keenya bira dabree yoo akka dhagamu barbaanne haala kanaan volmi isuma kana gad xiqqeessine haa dhagamu barbaanne haala kanaani. Haala kanaan naaf banamee jira. Eessarra dhufa? Haasaa keenyaa gad ta'uu qaba. Backgroundiin wanti nuti galchinu haasaa keenyaa gad ta'uu qaba. Ol osoo hin taane gad ta'uu qaba. Haala kanaan asiinis sirreessuu dandeenya. Oot volmii bakka dhufu kanaanis asii sirreessuu dandeenya. Itti ol guddifna haala kanaan sirreessuu ni dandeenya. Mixer bakka dhufu kanaanis dabaluu dandeenya. As biraanis dabaluu dandeenya. Homaa miti rakkoo hin qabu. Karaa lachiinuu ni danda'ama jechaadha. Amma isa kanan balleessina. Diileetti godha haala kanaan. Amma sagalee duraa qofa waraabame qofa tu jira. Adiyoo ka jedhu kana gad tuqa. Amma adiyoo gad tuqee eessa deema? As bira ni dhufa. Gama kana dhufa. Song bakka dhufan ni dhufna. Waliin laallee turreerra qara. Soongii kana keessa haala kanaan laallee mee nama isa kanarratti dhaha. Haala kanaan nashiidaa kana fidee yookaan manzumaa kana fidee jira. Haala kanaan fidee jira. Amma maal godha? Hamma tokko harkisee irraa kutaa irratti gadi dhaya. Haala kanaan split bakka dhufu kana hin tuqa.
haala kanaan irraa kutaa. Isa gara mirgaa jiru kana irraa kutee haala kanaan amma gabaabsee sagaleen kun amma baay'ee ol ka'aadha. Sagalee kana gad xiqqeessuudhaaf yookaan as bira dhufa. Booln bakka dhufanan dhufa. Gad xiqqeessaa haala kanaan. لفضيلة الشيخ عبد العزيز haala kanaan gad xiqqeesse jedha. Or phone number jedha. Urjiiwwan abdii borii. Forget. Malik. لفضيلة الشيخ عبد العزيز. Email or phone number jedha. Urjiiwwan abdii borii. Forget email jedha. Bitam haala baluu deemnawaan ta'e. Bakka itti xiqqeessuu barbaanne haala kanaan gad xiqqeessine asirratti asitti ol jedhaadha. Sagaleen kun bakka kanarratti in argitu yoo ta'e ol jedhaadha. Asirratti sagaleen bakka kanarratti ol jedhaadha. Maal goona finnee gad qabna bakka hundarrattu haala kanaan akka gadi bu'u goona. Gad qabne خاطرني قوتي أنس بن مالك لفضيلة الشيخ عبد العزيز. إيميل أور فون نمبر جدا. أرجوان عبدي بوري. فورجيت إيميل جدا. متم هارا بلو ديمنوان تاي. haala kanaan sagaleen an haasayaa jirus ni dhageessisa. Kan duubaan backgroundii godhes haala kanaan dhageessisa. Haala kanaan fayyadamtanii yookaan ammoo akkanumatti okee irratti gootanii as bira dhuftanii mixer bakka dhukana okee ni gootu. Haala kanaan gad xiqqeessitu sagalee dhumarra gad geessitu gad siisitanii mee amman laalla banamee jira. Eessarra dhufa email or phone number jedha. Mara gad bu'ee jira waan ta'eef amma tokkome ol daballee ilaalla. Nafaana tura. فضيلة الشيخ إيميل أور فون نمبر جدا. مركز فونه خاطرني قوتي حالة كنان نفبنامي مركزة حالة كنان باكراوندي sagalee kenna irratti nashiidaa galchuu dandeenya, quraana galchuu dandeenya. Waan barbaanne galchine haasaa kenna duubaan wanti nuti galchinu haala kanaan galchine itti fayyadamna jechaadha. Barumsas ta'uu danda'a. Wantoota barsiisnu irrattis backgroundii godhachuu barbaanne wanta jaalannu namoonni sagalee jaalatanis nashiidaa warroonni amantii muslimaatis warroonni kunis warra muuziqaa jaalatus hoo barbaade haasaa isaa irratti haala kanaan galchee itti fayyadamuu danda'a jechaadha. Kuni xaaxarni guutee haala kanaan naaf banamee jira. Eessarra dhufa? Haala kanaan itti fayyadamtanii namoonni chaayinaalii kanaaf haala taatan sabskraayibii godha. Sabskraayibii laayikii nuuf godha. Warroonni ammoo maatii taatanii jirtan chaayinaalii kana sheer godha, laayik godha nu jajjabeessaa isiniin jecha. Hanga barumsa biraatii walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.